Ashama argafuuni hordoftoonni saarombii biyya keessaa fi biyya alaa kam jirtu fayyaa keessan guyyaa har'aa kanammoo ofitti amanamummaan jireenya keedhaaf maal fayyada? Ofitti amanamummaan jireenya keedhaaf maal fayyada? Jireenya jiraattu keessatti fi deemsa deemtuu fi gochaa gootu keessatti ofitti amanamummaan jireenya keedhaaf ni barbaachifti. Isa kana obboleessa koo fi obboleettii koo isin beektu laata? Ofitti amanamummaan hirkistuu fi milkeessituu jireenya kee akka ta'e hin dagatin. Nuti addunyaa fi dachee kanarra kan dhufnee fi yookaas kan dhalanneef akka of jibbinuufis yookaas ofitti amanamummaa akka hir'isnuuf miti. Akka of tuffannuu fi namaa gadi ani hanga namaan ga'u ilaalchi koo yaadni koo dandeettiin koo beekumsi koo bifti koo jennee haamilee akka obboofnuufis miti. Ani nama qixa namaan gara nama wajjin deemee toora namaa ijaajjee galuu nan danda'a. Humna nan qaba dandeettii nan qaba jettee gaafa ofitti amanamummaa qabaatte wanta ati hin hojjenne hanga hiriyaa kee yookaas hanga nama ati ilaaltee dugda duuba jettee sanaa kan si hanqisu abadan hin jiru. Kun ta'ee osoo jiruu namoonni hedduun iddoo gadhaanaa yeroo of laatanii fi iddoo olaanaatti iddoo of herreganis iddoo gadhaanaatti yeroo of herreganis ni jira. Ofitti amanamummaan xiqqaachuun waan silaa argachuu qabnu hedduu nu dhabsiisa. Waan gurguddaa argachuudhaaf jirra yoo ofitti amanamummaa qabaanne. Gaafa ofitti amanamummaa hir'isaa deemne garuu waan argannu iyyuu afaanii nu buusa. Jireenya keenya guyyaadhaa guyyaa irratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiisa ofitti amanamummaa dhabuun. Ofitti amanamummaa kee yeroo hundumaa cimsachuudhaaf wantoota ati gochuu qabdu gaafa hundumaa ofii keetiif gaarii ofiif ta'i. Dursa osoo namaaf gaarii hin ta'in gaarii ilaalcha gaarii, yaada gaarii, bu'uuraa fi wantoota jireenya keedhaaf gaarii ta'an ofiif gaarii dursa kuusi. Sana booddee gaarii namaaf goota. Osoo ofii keef ilaalcha gaarii hin qabaatin namaaf ilaalcha gaarii tasuma iyyuu hin qabaattu. Akkuma namoota birootiif iddoo laattu ofii keetiifis iddoo qabaadhu. Namootaaf iddoo gararraa yoo laatte ofii kee gajjallaa yoo laatte ofitti amanamummaa hir'isteetta ati toora nama sanaa yookiin qixa nama sanaa hin ga'u jettee gad of buusteetta waan argachuuf qabdus dhabdeetta. Ofii kee jaalladhu of kunuunsi ofii keef yaadi. Nama biroo jaallachuudhaaf of jibbuun dirqama miti. Inni kun baay'ee siif liqimfamuu akka hin dandeenye nan beeka. Ofii keef jaalladhu of kunuunsi ofii keefis yaadi. Namni dursa of jaallatee namas jaallata. Dursa of kunuunsee namas kunuunsa. Sababa nama jaallachuuf jettee jireenya kee hin jibbin hadaraa kee dabarsitee amanamummaa kee namaaf laattee ofii kee amanamummaa dhabaa hin jiraatin. Of jaallatta nama biroos jaallachuu ni danda'ama. Ofii kee nama biraa waliin hin madaalin karooraa fi galma kee irratti xiyyeeffadhu. Waan keessa jirtuu fi jireenya jiraattu kan namaatiin waliin madaalin karooraa fi galma kee irratti gaafa hundumaayyuu xiyyeeffadhu. Hojjettee karoorsitee fiixaan baasuu akka dandeessu ofitti amana. Eenyuyyuu guutuu miti abaluu guutuudha jettee tasuma ofitti amanamummaa hir'isin. Yeroo yeroodhaan hanga dandeessi of fooyyessuudhaaf yookaas of guddisuudhaaf yaali malee guutuu ta'uu qaba jettee gaafa hundumaa jireenya kee dhiphisee namni guutuun addunyaarra hin jiru. Kaleessas hin jiraanne har'as hin jiraatu. Kanaafuu dandeettii kaleessaa fi ofitti amanamummaa kaleessaarraa of fooyyessuu of jijjiiruudhaaf yaali malee guutuu ta'uu qaba jettee sammuu kee dhiphisee adaraa. Namni kamuu dogoggora uumuu akka danda'u sirriitti sammuu kee amansiisi. Si qofaa miti dogoggortuun yookaas dogoggoraan. Waan jijjiiruu dandeessu irratti xiyyeeffadhu. Garuu waan hin dandeenye abadan quban kaayi. Hunda gochuun qaba jettee humnaa fi yeroo kee hin fixiin dandeettii kee madaalii ofitti amanii hojii keetti fufi. Waan si gammachiisu hojjedhu. Mo'annoo xiqqoo argattee hin tuffatin. Waan xiqqoodhaan yoo mo'amte yookaas xiqqishuu yoo mo'achuu dadhabde tasuma of hin tuffatin iddoo gajjallaa fi gadhaanaa ofiif hin kennin. Bor waan guddaa irratti injifachuu akka dandeessu ofitti amani. Kabajaa fi guddifachaa deemi malee ati namoota birootiif nama barbaachistu akka taate hin dagatin.
ati namoota birootiif nama barbaachistu akka taate hin dagatin. Ofitti amanummaa yoo qabaatte nama biraaf hin abdachiifta. Biyyattiidhaaf, addunyaaf, dhalootaaf, guddaa fi beekaa, wallaalaa fi hayyuudhaaf ni barbaachista. Garuu ofitti amanummaa hin qabdu yoo ta'e abadan iddoo sana hin geessu. Kanaaf ofitti amanummaa dhabna taanaan, hin qabnu taanaan waan argachuu fi iddoo taa'uuf mallurraa barcuma sana namaaf laannee ofii keenya lafa teenya jechuudha. Namoota ofitti amanummaa kee akka cimstuuf si gargaaran hiriyoonfadhu. Gaafa hundumaa hiriyaa jabaa yookaas obboleessa jabaa yookaas obboleetti jabduu yookiis hiriyaa jabduu ogeettii si gorsuu dandeessu obbukkeedhaan hin dhabiin hiriyoonfachuu fi itti siquudhaaf irraa qorachuuf, irraa barachuuf, irraa hubachuuf gaafa hundumaa itti dhiyaate. Garuu amanamummaa kee ofitti cimsi. Namoota abdii si kutachiisan irraa fagaadhu. Namoota abdii si kutachiisan irraa fagaadhu. Gaafa hundumaa madaa kee warra tuttuqan akkati toora namaa hin geenyetti haamilee gassi buusuudhaaf gadi kan si harkisan. Hanga gaafa galma kee geessutti sareen faana kee deemtee wayyaa kee akka harkistu hin dagatin. Saroota warra akkasii keessaa tarkaanfadhu, miilla kee fudhadhu deemi. Warroonni abdii si kutachiisaniif haamilee si buusan fagoo osoo hin taane warrootuma ati iccitii keetti mattee namoota sirriidha jettee irra keessa ilaaltee keessaa yeeyyii isaaniitu bakkeetti mul'ataa jira. Irraa fagaadhu, ittiin dhiyaatiin garuu amanamummaa keetiin itti fufi. Jireenya jiraattuu fi hojii hojjettu, iddoo ooltuu fi iddoo galtu, waan hojjettuu fi waan dubbattu hundumaatti murannoo fi amanamummaa qabaadhu. Dadhabbii kee ishee xiqqoo ilaaltee of tuffachuu osoo hin taane cimina kee irratti xiyyeeffadhu. Of jabeessi, of hin xiqqeessin, sodaa sodaachisi. Dadhabina kee ishee xiqqoo yoo ofirratti argite, fakkeenyaaf qormaata qoramtee 10 keessaa 5 yoo argatte ani dadhabaadha jettee of hin tuffatin. Cimina kee irratti xiyyeeffadhu, hojjedhu, ofitti amanan kana caalaa fooyyessuu hin danda'a jedhee iddoo ofii bilaadhu. Tasumaa of hin xiqqeessin. Barataa 10 keessaa 10 deebisee ilaaltee ani hanga nama sanaa hin ga'u hin jedhin. Ati hanga nama sanaa keessa hin dogoggoriin, uumaa keettis walitti hin bu'in. Sodaa sodaachisi. Meeshaa fi niikulerii jabaan addunyaa raasaa fi sodaachisuu jiru yookaas roobisiisaa jiru sodaadha. Sodaan hamilee keenyaatti siin gadi qabdi, si kuffifti. Kanaafuu sodaa of keessaa bani, ofitti amani. Gaara ofii keetti hin ijaarin. Gaara ofii keetii ofirratti ijaarte ofuma keetiin diigi. Amanamummaa of keessaa gattee deebisii amanamummaa galfadhu. Ofitti amani. Waan hojjettuuf waan karoorsitu booddee jireenya keedhaaf amanamummaan hin barbaachifti. Jaalala keessatti, hawaasa keessatti, biyya keessatti, naannoo keessatti, hiriyoota biratti, baatee galuu kee keessatti amanamummaan bu'uura jireenya dhala namaati. Amanamummaan waan gaariif si qopheessa malee waan badisaaf nama hin qopheessu. Amanamummaan biyya lafaa qofarratti osoo hin taane uumaa kee borduutee bira dhaqxu irrattis si gargaarti. Jireenya kee keessatti ofitti amanamummaan iddoo guddaa qabdi. Waan hin argine argeera hin jedhin, waan hin dhageenye dhagayeera hin jedhin. Waan xiqqoo fuutee namatti waan hin taane hin laatin, sababiin isaayyuu hin gaafatamta. Dhugaa sana waan hin beekne gadi fageessitee dogoggora xiqqoo namarraa argiteef, dogoggora xiqqoo ofii kee dogoggorteef amanamummaa kee hin hir'isin. Itti fufii deemi. Jireenya keedhaaf ofitti amanamummaa qabaadhu. Dursa ofitti amanan, sana booddee namaaf amanamta. Guddaa galatoomaa. Kanan gayoonaa si wajjiniin ture ana saarontuu waan dhaggeeffattanis galatooma. Like, share, subscribe godhaa. Chaanalii kanarratti wantoota hedduu argachuudhaaf jirtu. Yeroodhaaf toora galee qophiidhaan as ba'a. Hanga sanatti obsaan nu eegaa.